dhugaa dubbachuu fi hedduu tokko qalbiin kiyya na cabee bakka waan hin jedhuu fi waan hin dubbadhu iyyuu nan wallaale hedduu rifadhe jechuudha. Kaleessa gadda isinitti maan ture rakkoo cimaa keessa jiru akka isaan rakkoo keessa jiranii baree hubadheetiin jira jechuudha. Waan hundaa asirratti hin haasa'u fidee caafii isaa qabadhee kan hin deemu malee jechuudha hin beektu. Garuu sadarkaa haga kanarra ga'ee mana qorichaa dhaqee dhukkubsatee akkana ta'aatti hin beeku jechuudha. Wallaahi hedduu tokko rifadhee baay'ee nama rifachiisa jechuudha. Akkuma argitanii kan dhosse isinitti mee jira baran an kan sumayyaa dhosse kan sumayyaa babbalee dhosse jechuudha. Fakkeessuudhaa fi akka inni biyyaa ba'ee dhufu kan godhanii jechuudha. Asitti diraamaa irratti hojjetan jechuudha. Asirratti waan hin jirre irratti raawwatan jechuudha. Dhugaa Saayidoo jechuudha. Walii galaniitu jechuudha. Kan isaan akka godhan utuu ijoolleen Oromoo achi keessa jiranii jechuudha. Utuu kunoo abdiin faan jiranii utuu hajiin faanii jiraniitu kun Saayidoo irratti raawwate jechuudha. Wanti Saayidoo irratti raawwate kun baay'ee tokko nama gaddisiisa, baay'ee tokko onnee nama cabsa jechuudha. Wallaahi rabbiin haa laaffisuu fi rabbiin isaa fayyisu. Rabbiin bootaa isaa duraanitti isaa deebisuun jedha. Waan hin jedhu tokkollee hin qabu. Du'aa godhaa fi wallaahi laasim du'aa godhaa fi isiniin jechuu barbaada. Hedduu bakka qalbiin koo na cabee dubbachuullee hin danda'u. Dhugaa rabbiin isiniin jedha. Narri fadhe baay'ee rifadhe gaafuma ni dhabu meeshaan mana keessaa mana akkasitti duwwaa sana argu mana onaa sana argu narri fadhe jechuudha. Dhugaa rabbii dheengadda mucayyoon itti qophoofte eedde isiniin jedheen jira kan balleesse salaamiidhaa fi hiriyaa sana akkuma hajiin mucayyoo sana lolaa jiru akkuma abdiin mucayyoo sana lolaa jiru jechuudha. Hiriyaa Sumayyaa hawwii sana lolaa jiru kan boolla qotee fi dhufte yortiin isiniin jedhu nan amantanii yookaanis immoo hin sobde kijibde jettu jechuudha. Yeroo baay'ee ani waa tokko argu malee hin dubbadhu jechuudha. Waa tokko odeeffannoo quban qabaa isaanii wajjin akka wal keessa odeessu wal keessa haasa'u hin beektu jechuudha. Hundi keessaniyyuu garuu gaafa namni waa tokko caafii qabatee dubbatu hunda dubbachuun hin ta'u. Isaanumarraa dhageessu isaanumarraa argitu jenneetu hunda hin dubbannu jechuudha nuti. Garuu isin nama amantanii sobden kijibda namaan jettu waan dhugaa malee nuti hin haasofnu jechuudha. Wayyoo haadha koo narri fadhe miti wallaahi laazim narri fadhe miti arabiyyoon waamtes naa waamtu dhugaa rabbii ana ifiyyoon kottaa'ee asitti diilallaa'ee dhugaa rabbii nan diilallaa'e maalin isinitti himuu danda'a nan diilallaa'e dhugaa rabbii hedduu qalbii kiyya na cabee jechuudha. Dhugaa ayyaa rabbii kiyya kun hundaa hojii ayyuuti kun hundaa jechuudha. Dilii ayyuun fiddeedha wallaahi dilii ayyuuti kun hundaa hojii ayyuuti jechuudha. Kan Saayiduu amma kanarra buuse ilmaansaa otoo jaan argin addaan baase jechuudha. Kun hundaa hojii hayyuuti jechuudha. Dhugaa rabbii maal goona maal gochuu dandeenya? Sanatti kanatti murteessuu hin dandeenyu. Kanatti sanatti dubbachuu hin dandeenyu. Maal gochuu dandeenya gaa? Hunda isaaniitiif jechuudha. Nagaa kadhachuu akka isaan du'aa gochuufidha bakka akka isaan walitti deebi'anii nagaan bu'u gochuufidha. Kun akkuma jettan Sumayyaan biyya galteedheeti kan inni mata duree irratti barreeffate. Mucayyoo ayyaa rabbii kiyya salaamittiin sun bara nagaan qabdu mijoo nagaan qabdu fuutee kutte argitanii. Biyya galteedha mata duree ilaaltaniittu Sumayyaan biyya galtee Saayidoon hospitaala galeen dhukkubsatee jedha bar mata dureen argitanii jirtu miti subhaanallah. Biyya gashite barii fuutee kuttee barii biidoo irratti mul'anne isinitti meen jiraan biidoo irratti mul'anne. Sumayyaan immoo mucayyoon hawwiin sila ganama yuutuba isa tokko irratti dubbadheen ture eddatti naasee Sumayyaallee dubbiseen ture garuu akka biyya jirtu kana isaanaan jenneen garuu sagalee kun adeemte fayyaa qaba rakkoon hin jiru naan jette. Saayidoon immoo akkuma beekamu naaf hin deebisuu isiniin jedheen jira. Hawwiin immoo maallaan jettee dubbiseen ture galgala nagaa rakkoon tokko hin jiru Sumayyaa wallollee naan jette ilaal. Maaliif Sumayyaa wajjin wal lolan sababii kanaatti miti. Naam gidduutti madaamin immoo na waamtee naan hin dhufe keessummaa dhufaarra immoo biisiidha. Malee egaa ijoollee keenya hedduu tokko rifadhe wallaahi rabbi fayyaa kennuu fi du'aa godhaa fi du'aayin hunda caala waan ta'eef du'aa malee wanti godhamuuf hin jiruun rabbiin nagaa isaan gidduutti haa buusu. Hankanaachi waan jennu waan dubbannu tokkollee hin qabnu jechuudha. Wallaahi hedduu tokko rifadhe hedduu tokko hin gadde jechuudha. Mimmaa qabachuu hin dandeenye ani beektanii hin danda'u bakka wallaahi hin danda'anii nan boo'a jechuudha. Wallaahi hin danda'u bakka isa ijoollee keenyaa miti saba kaaniyyuu hin argani bu'aan oola. Dhugaa rabbii hedduu nama gaddisiisa. Saayidoon akkas ta'a jedhee siyaadee hin beeku jechuudha. Baay'ee rifatee kan inni biyyaa ba'ee dhufe kan inni dagamma kana kutee dhufe ijoollee Finfinneedhaa fi biyya keenya gidduu miti kan inni deemee dhufe jechuudha. Dagamma kana kutee jechuudha. Ilmaansaa ijoollee kun ijaan arga jedheeti dhufe jechuudha. Garuu immoo kunoo gaafa akkasittiin namni malarratti malee haadha manaasaa ijoollee isaatii wajjin addaan baasu hedduu tokko namatti dhaga'ama. Hedduu tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuu fi bakka
hin beektu bakka hunda keessanitti iyyuu hin dhaga'ama hundi keessan iyyuu hin beektu Saayidoo hedduu jaalanna hedduu kabanya asirra ga'uunsaa sadarkaa kanarra ga'uunsaa jechuudha hedduu tokko nama rifachiisa hunda caalaa gara rabbiin isaa fayyisu rabbiin isaa wajjin haa ta'u maaliif viidiyoo gadhiisuu didnee jettanii gaafachaa turtan jechuudha waa hundaayyuu akkana isinitti yaani quba qaba caafii isinii himeen jira isaanumarraa dhaga'amu dheetan callise yaa rabbii kiyya nagaa buusi kaati yaa rabbii kiyya nagaa buusati salaamitti sana dhugaa maal mangoo dhagaatu nargee dhugaa rabbii maal goona gawaan goonuu hin qabnu bakka deemanitti ijoollee keenya mo'achuudhaan malee namni mo'atu hin jiru so abdiin jiru maal jedhu dhugaa baay'ee nama gaddisiisa abdiin faanatu jiranii mucichinni tokkotu jiru meeshaa gurrattee baate hin gurguratanii meeshaa kanaan dura gurguratanii Saayidoonis gaargiseen galtee silaa Itoophiyaatti geessiti eessatti geessiti duukaa bu'ee rabbii fayyaa isaatti isa deebisee duukaa bu'ee hagalu malee maal godhan ergi biyya galtee jedhanii jala dabarte natti fakkaata laa hin galleen sobu hin dhossaniitu biyya galtee jedhanii ni beektaa malee bakka isheen jirtu hin baramne jedhanii viidiyoo keessatti mata duree irratti biyya galteedhaan malee bakka isheen jirtu hin baramne jedhanii achuma keessa jirti hin galchine laala hin galchine dhugaa rabbi achuma keessa jirti amma gaasii dhabeetu Saayidoon tan karaattateetu achi gaddeema mitiire kanaafitu sobanii akka jedhan yaa Sumayyaatiyya wallaahi bultii kee ganamaasii wayya sirratti fuudhuyyuu jechuudha homaa rakkinni hin jiru isa hundumatu fuudha jechuudha hin jiraachifata waan ta'eef rakkoon tokkoyyuu hin jiru adaraa rabbii jedhiitiitti deebii ilmaan kee hin facaasin oduu namaatii jettee namni waa tokkoyyuu siin godhe riyaanarra bor si jaallatti riyaanarra bor si bira dhaabbatti malee wallaahi kan si bira dhaabbatu abbaa manaa keeti jechuudha namni hormi waa tokkoyyuu sii gochuu hin danda'u kan ijoollee keetiif dhaabatu jechuudha abbaa manaa kee qofadha jechuudha kan ijoollee keetiif yaadu abbaa manaa kee qofa adaraa rabbii jedhiiti yoo rabbiin sodaatte itti deebii anallee sagalee nan qabaa fi itti deebii abbaa manaa kee ganamaasii wayya wallaahi waan jennu tokkollee hin qabnu waan dubbannus hin qabnu laan waan dubbadhus waan hin jedhu sun nabi muka tafaanitti nacite wallaahi muka tafaanitti nacite kanallee jedhee dubbachuu nan dadhabee hunda caalaa rabbiin isaan fayyisu malee jarattii sana antalattii akka itti abdiin lolu argitanii jirtu miti abdiin akka inni itti lolu amma dhiiratti taate kaleessa dheengaddan iyyafattu kaleessa dheengadda maalirra jirti saate akkamitti dhuftee gurratte Sumayyaan hin hordoftanii kaleessa eeddee gidduu kanatti maaltitti dhufe dheengaddichuma iyyuu viidiyoo keessatti qilee dubbachaa turte intalli darbatamtuun sunii jechuudha fungaa kana jireenya fixattee jechuudha jiruu nama balleessiti jechuudha ofisheetii eeruma dhabdeetu ishee eerumtee bultii qabattee ijoollee hortee jirtummoo diiddii jechuudha in eerumtuu seen bultiin godhattuu seen yorti bultii namaa dhiiddu horroballaa warra abbaa manaa hiikeedha warri bultii namaa diiguu jechuudha ofii isaanii bultii isaanii qabachuu didaniitu bultii namaa diiguu jechuudha dhugaa rabbii isaanii dabar indee biyyeen isinaa nyaatu afarii nyaattu biyyee nyaattu warri Sumayyaadhaa fi Saayidoo gargar baastan jechuudha fuutisa bichaarraan ba'e hunduma ta'u fuudha bagga fuudhe anaasaa isinitti hin dheeressu waan hin dubbadhus wallaalee chaa'u nagaan turaame yoo isinitti tole laayikinaaf godhaa.